Artun artamale, titita male, inafta male. Gubattu male, hubattu male. Islaamummaan amantii Rabbi jaallate. Akkasimattan obboleessa keessanii akka ofitti qabdan akkuma ustaadnu jedhan islaamummaan maal akka ta'e akka itti agarsiiftan jaalala. Islaamummaan jechuun jaalala. Kuni wal nama mormisiisu mootu oromummaa walitti qabdanii biyyummaa walitti qabdanii obboleessa keessanii namni gaafa amantii biraa gara amantii biraatti deemu hiriyoota wajjin guddateen maatii wajjin dhalateen anamma mucaa kana baay'ee gammadeef maaliif namni gaafa amantii jiratu obboleessa turuu gara tokko wajjibanii walitti diinamu jira abbaan ollaan abbeerota walitti diinamu jira. Gaafa obboleessa kee turuun immoo karaa kee dhufu namoota biraa amantii qabatanii raadda ta'e osoo hin taane turuu keetii wajjin waan ati argatte argachuu caalaa waan nama gammachiisu hin jiru dhabaa fi argachuu gaddaa fi gammachuu garaa sirraa qoodataa jechuu gaaf karaa tokko taatan yookaan immoo isa rahimummaa foon tokkoo san haa akkuma ollaa tokko aqoorraa qabu haa nagayaa malee wajjuu nyaatuun hin ulfaataa jechuu sinii galee soo kanaaf hundumti keessanuyyuu akkasimattan abdii qaba ijoolleen Suudii ka faamiliin keenya Suudii jirtan akkasimattan abdii qaba. Minu Abdii qaba isimattan illee inshallah. Shina kanuma jenna kan. Lama mama fi. Takka waa isin gaafanne isinitti saalfanneen beeku. Okay. Ashi warri okay jedhaa jirtan haajaa keessan hunda rabbi isinii haa baasu. Abboo namni Bilali Allatti kennite homuus hin danda'in Allatti guddaa ostrich Allatti hunda caalaa onnati abduu kiyya gattaa'i na sheekota wajjin jirra waan akkana dhiisi nagaa jirta wayyaa sheekota keessatti nu falfachiisin daawwaa godhaa jirra akkasi jabaadhaa keessattuu mootu ijoolleen Makkaaf naannaa Makka jirtan Xaa'if Jidda warra jirtan kaluudha isini lafti walitti kaluudha obboleessa keessan simadhaa kaaba akkitti umraa Quraan agarsiisaa Safaa fi Marwaa wajji fiigaa Madiinaallee geessaa bakka hundaa wajjin deemaa sirriitti agarsiisaa kophaa gadi dhiisinaa jechuudhumaa fi galatooma. Artun artamale, titita male, inafta male. Gubattu male, hubattu male. Islaamummaan amantii Rabbi jaallatee fi amantii Rabbi filate. Dhugaa dubbachuudhaaf hin qabate. Hin qabate jedhe wallahi hin qabate. Obboleessi koo addi suura gasaarraa gara amantiisaa jalqabaa islaamummaatti deebi'ee jira. Allahu akbar wallahi addi baga Rabbi si filatee si jaallatee gara amantii ofii namaa filatee namaa jaallateetti baga si wallahi amma kam gootu gaanu noo amma wal duukaa daawaa goonaa wal duukaa lallabannaa wal duukaa wajjinin nyaatii wajjinin dhugiin isaa wajjin waliin arginu turettanii haadha isaa walitti galle kaakunoo. Allahu akbar Rabbi gara islaamummaatti isin hafidu Rabbi islaamummaa isin badhaasu nu jiraadha isin jaallanna. Si abdii filattamoo tajaajila filattannaan abdii filattannaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Thank you. Galatoma ijoolleen Islaamaa komentii jalatti Allahu akbar otoo hin jedhiin hin darbina. Itti fufuudhaan waa lama bichaan dubbachuu barbaada. Tokkoffaani gara amantii gara islaamummaa kana itti dhufuudhaaf baay'ee itti yaadeen ture. Murteessuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaafi. Alhamdulillahi rabbil alamin murtoo kommoo rabbinaa milkeessee milkaa'eera. Miira gaddaafaa wayifaan natti dhaga'amadhe sodaachaa tureeni garuu rabbi tokkichaaf galannaa ta'u
gammachuurraan kan hafe wanti biraan waan itti dhaga'ame jiru. Moor dammoo emotion kan na godhe na boossise jaalalaaf kabaja uummanni islaamaa natti argisiisan simannaa isaan natti argisiisan akkaataa isaan itti naqee balantu baay'ee jaalala akkasii durumayyuu jira taanaan maaliif umurii koo lafa miidhamuun lafatti rakkachuun lafatti arrabsamuun ceepha'amuun jirutti maaliif umurii koo dabarse kan jedhu baay'ee gaddee alhamdulillahi rabbil aalamiin kanan dubbachuu barbaada. Uummanni islaamaa simannaa ho'aanaa gootan alarraa keessarraati biyya keessaatti dhuftanii simannaa koo kanarratti wanta argamtaniif rabbi tokkichi isin eebbisuun jedhaanii obbola tokko kiristaanaa kanan kaleessa iddoo aarsaarra dhaabachaa ture wajjin tajaajilaa turre waa tokkoon isinii dhaamuu barbaada. Kaleessa gaafan sobdoota raajota sobduu irratti dubbachaa waa tokko waanuma sirrachuudhaa qabu waldaa kiristaanaa keessatti gaafan dubbachaa ture. Still duula reebichaa ajjechaa doorsisa garaagaraa geggeessaa turtaniitu. Ayinaa'oo wal beennaa nama laafaan arganneef malee yookaan immoo nama sin sodaatu hin arganneef malee wanta raawwachuu barbaadan hedduun tureera. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Nama rabbi jaallate immoo rabbitu tiksa wanta ta'eefi anis keeriidhumarrayyuu isin hin keenye dhugaa dubbachuuf sodaa keessanis laphee koo keessatti hin argisiisne. Haa ta'uyyuu malee amma garuu waa tokkoon isinitti. Akkuma kiristaana keessa taa'ee uummata islaamaa jaallachaa ture har'a islaamummaa keessa taa'ee isiniin nan jaalladha. Kaleessa harka keessan irraa nyaadhee dhugeera wal tajaajilleerra oolmaan keessan na waraanuu na miidhuu na gaddisiisuu na boosisuu yoo ta'eyyuu isin jaalladha isiniin kabaja garuu inni guddaaf inni olaanaani otoogaa achi yeroon jiru sana arrabsitanii addana yeroon dhufees kan na arrabsitanii hunduma isaa dandeessuure. Bakka fixatta miti yeroon kiristaanummaa keessa ture raajota keenyatti dubbatiini maaloo dhaaminaamini nabiyaatoo sobaa keenyatti nutti naasayini nuu ta'eera taqabballeerraadhaa turtanii isheen immoo isinii dhiisee kee ba'ee amma immoo deemeen jira waan ta'eef nan arrabsiinaa tokko. Itti fufee kan jiru kana booda amantii islaamaarraa keessa galeen jira. Islaama keessa taa'ee yookaan amantii islaamummaa keessa taa'ee kiristaana qeequun nan barbaachisu arrabsuun nan barbaachisu. Keessa taa'ee likki walitti maaturreerra waanta ta'eef irra deddeebi'uu nan barbaachisu. Mikinaatu kanan hojjedhu kana booddee islaamummaa keessatti hojii bal'aa jira waanta ta'eef isa hojjechuurraan kan hafe isinii wajjin gaafa wal arginu wajjin nyaanna wajjin dhunna sooshaal laayivii ni jiraanna nan barbaachisu yennaan immoo obboloota naa kenneerra rabbi isaanii wajjin jiraachuu nan danda'a. Rabbi amala gaarii sii kenne jennaan diinni iyyuu fira keeti waanta ta'eef kanan isinitti immoo barbaadaanii. Addisuun nu qeeqaa laataa maaloo jedhaa laataa achi dhaqee immoo iccitii keenya bakkeetti baasaa laataa raajonni nu warri raajota wanta goonuufaa nu haggaallataa nu saaxilaa laata warri ta'an anoo isin hin saaxilu achi keessa taa'ee hojjedheera mana hojjechuu danda'u isin irratti hojjedheera. Egaa deeggartoota isin fakkaatu immoo hedduu waan qabdaniif waan an dubbachaa ture baay'eensaa bishaanitti gadi nammeera. Ani immoo nama dhugaa hin fudhanne wajjin taa'ee dhugaa fudhachuu waan natti ulfaateef gara amantaa dhugaa islaamummaa dhaqeen jiraanii. Alhamdulillahi rabbil aalamiin naajiraadha nan arrabsiinaa isin ga'a. Kiristaanummaa keessa yeroo jiru haadha koo sabbaa koo manatti arrabsitaniitu waan barbaadan jettaniitu amma immoo na dhiisaa. Isin dhiisee deemeera miti isin na dhiisaa deebi'a.